السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتوتا في كبجمتوتا هردفتوتا channel muri oroman warreen taatan hundi keessanuu egaa jaaltamtoota fi kabajamtoota hordoftoota tiyya guyyaa irraan tanaa viidiyoo bifa piraankiitiin piraanki ajaa'iba badhoo paapparattiin dalage irraan tana badhoo paapparattiin dalagu deema maaliin jedhanii badhoo paappadhaan nama jirraa fuutee nama waa deebisuu diddee maal jeetiin boo namatu siimataa manguddummaa namni sittiin ergate jeetiin waan garaagaraa itti fakkeesse akkas guddu deema jaaltamtoota fi kabajamtoota hordoftoota tiyya warreen channel keenya haarawaa taatan subscribe godhaa akkasumas viidiyoo keenya kana like share akkasumas yaada keessan comment jedha nu kaa'u hin dagatina jalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota tiyya gamanuma gara viidiyoo teenyatti isin dabarsa itti gaarii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتوتا في كوجمتوتا هردفتوتا هي ويا رانتنا نما أجايبة تكون في دي برانكي سيني قدا هم تمرو قبي هنيتي نفانا تران أخيرا خيا أما مرتين بالبلا نوجد مرتين بالبلا خلاص رب البلاد نجح رب بابا دو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لجرت والله مجاهد لقى فرسو دلقانا كم لقى والله وما انجز بريد كده أيه وما انجز مجاهد بريد كده ما تجرى ده أمريكانا ماذا كله فيلين قد ده خان اللي سيمبل بالبيدة سيفين بالبلانو من جادي وما لي نعمل بالدو والله مري يعني يرو من قوم جتهم أيه وجي ستي باجي ده أنا اللي قلبي ده إيه والله قلبي ده سي أما قلقلاس بزين قال سيفين ده ولو كانجة أيه شبخاني منتي تكون تلا بتتبع عن جتهم فقبل لا شاتكم وجا بقى تكولين ديما تكقدم بوا منا كنا قول مالي جالي بس إنه من نكب أوكي دلقات الفاتحة سيفين جدو ربيعجولا إيه والله مجتو ماله يوني في أمس حاجة فاتا تملا ملا جوال بيت كده خنا عصون نوركنا مجت أيه وانا كذا كذا سامفاو تملا خلاص ركون كابونا ما تو خليسا نتلو فنيدي خلاص واي حنكيتينا دي تبتري بيتا فرانكي نقولوا تير داش مارنا فرانكي نقولوا تير دا ودي لا والله فرانكي وني جامونا برا هنجيرو نا بيقالوا روانا كنا زبط لا والله فرانكي ميدي ايه ده كاين فرانكي سي غدي بيا ما بدو ما لو انا كان على ما والله وبالله ما لك اسمع لي انا من دجولا تكاتنا درو فرانكي وان جامونا برا تلغي سي بيتا لك يا هو نمني زمان ما نمني بدي بيتا زمان ما انا نمني دكش واناني جوال ومخاميرا انا البلدات ما نمتم فيها لا بدو اما بان فلله يو كسيتنا متين في غوتي انا ما وانا ستلو في كفنتي دبدو مله واي فرانكي نما غدوتي في وانا كنا تكانا مله فرانكي له غدم بي اكو وانا كسله غدم بي اكو يوم فرانكي غدو برباد يا ستي مي دي بر وجنا في دكو جدلين وجدلا غاندو ريوا را والي دفنيو اوكي يرو كونكو بودا بدي ستا سو جراوي تا دلغا دي فتيمو يتون خاي بدي ناسو جرا خاي قلبي تكان يعني يا خاي برا اللي وني ستي هاجمه في وانفرتي دي وخاني مو انا هاجم تاك يا وسو انتاني نما تو فينا تبتني خلاص يبو يو بدا سمتا دي مجان نبرند برو ان ليني بس وان سمر عبدي كبوبي ما le garo وان دندو مو وان دندي لا وما تدندي سمالي وان تدندي جمال تجرو وان تدندي جمال كاب
waan hin dandamne rabbi duraanuu inoomu wallahi garaan akkatti dhaadhaan ajaa'ata beeke. garaa maaliif si dhootatu waan balleessite beeytamu wallahi dhibbatti nama nura wanni ofirraa qaba waan hin balleessan qabu hin jettu. waan akka hin balleessine ammaa hin balleessa waan nama waa balleessu hin beeku. yoo ati waa balleessuu baatte namni achi si bira dabree dhufanii asitti natti dubbatanii barri kaleessa guyyatti yeroo lama natti deebaniiti hojii dubbannee booga yoo dubbiin tun dhuguma kataa taate badhaasaa taanani boo badhaasaa na bira hin dabru ta badhaasaa narratti dhiisaadha boona ta isa natu gaafatee yookaan immoo waan kana irraa qulqulleessee asirratti hin deebi'a kana jettanii waan hin taanellee akka hin haasofne nama hedduutti himeeti waan kana kan isitti hin dhufe beeytan kalee fideen gaddaa usi bilbileetun ture beeytan yaa akhiime ati asanii miti eenyumee namni ammaan tana badhaasan akkanatti kun ijoomee natti baay'ee nama hubasan. Nama akkas san natti baay'ee nama isaatti akkanan godhe ammaalin nama godhe waan nama nan tuqa nama tuqane. Anuu kana barkan hin jechi jiru wallahi badhaasa amma yeroo isaan akkana jenna aboo mucaan ijoollee beekatirra keessa immoo dhugaadhaa jennaan wallahi dhugaadhaa naan jedhan. Enaan immoo badhaasaan waan akkana gaa isaa dalagullee takkaallee nagarree yaani illee dhageenyaan. Wanni akkanaa kun dhiiroo waan amma gaafaas hojii jirullee waa'ee kan keetii waan asirratti beekuuf hin amanne anuu beeyta amanuun na rakkise. Amma nama maaliin godhan dhalaa jalaa jenne dhalaa jalaa garan galchine. Maal jette? Maal narraa barbaadan? Dhalaan jana jenne. Dah itu yani dhalaa namni janaa jenne nama jalaa garan galchine. Laa bar badhaasa osoo dhalaa janaa jennuu fi maalii osoo taate rakkoon qabu bar janaa janaani aadiidha rakkoon qabu. Maa jaartii waliitu namni walumaan janaa janaan jiru bakka rakkatanitti bar jaartii walii argisuun ga'ee jirama. Laa hoo jaartii jawwaalli ergisaan ta'uu dhageenyaati. Sanii miti ammaan tana osoo inni fi qoosaan ta'ini. Laa wallaa badhaasaa bar qoosaa miti waan kana. Kalee galgala bara namaa wajjin ture dhaggeeffadhu an kalee galgala namaa wajjis ifee kiyyaa hin qabu beekte mijaana seenii Abrahaamin akkasitti narra fidii mijaa kana gaa walumaan dhaynee gaafannee irraa hubanna yaada kana dubbiin yoo kan dhuguma taatu taate mijaa anuu irraan qulqulleessa ofii kiyyaafillee si bilbiluu ka'ee kalee sanillee guyyaa naafillee mijanne rafaatiin olee galgalallee ashaa qabanna haramni beeyta. Dhagamu jiraami? Aramni akkasitti azuumii qabanii halaas siifillee bilbiluu hin dhaqqabne guyyaa akkasitti olee eedallee bulee silaan kan si dawwalu kaleessaa. Tayyib amma maaltu maal dheereetu eenyutu badhaasa waan godhee jaan ammaalin nama godhee beekame an nama nan tuqaa nama kana ga'e malee nama nan ga'an hin ga'u nama. Badoo bara wallahi anu kana rakkise bar anuu kana isa kana bar amma yokku isaan akkas jedhanii dhufanii natti dubbatani. Amma tuma kiyyaafuu amanuun dadhabe maaliif badhaasa waan kana ni godhaa jennee yaadullee nattillee hin fakkaanne ammallee yeroo isaan akkas jedhanii natti himan yeroo duraa dhugaa seewuu dadhabeetiin boodarra booni kijibdammoo wanta kun dhugaadhaa jee gaafannaan lakkii wallahi wanta kun dhugaadhaa jedhaniiti irra deebiin natti himan si galee nama lamaan deebiin yeroo duraa nam tokko kanatti dhufeeti san booda nama lama ta'anii dhufanii aboo kana badhaasa tokko nu godhe mucaa kana hanga tokkotti siifenillee ni walitti saayibaa itti nurraa himii waan immoo waan kana akka inni itti deebi'ee hin goone naan jedhan. Allakiga wallahi واحد يوم بيقولك على واحد بيقول أنا كنا تيجان نما توني أنا تكيجي على وصلن أسبوع خلتني أنا بيا كنا نتاجو أنا مو أنا أكن وفيت أنا ما قوتي أنا نم توكيتشوا أنقولي نمل Ayi bire badhaasa gooti waan akkanaa gurbaate namni caluma jaaniitu mala faaqaanii badhaasa adamtu waan akkanaa dalagutti jira badhaasatu waan akkanaa godhu jira ammoo inni kanaa tuni gara tokkotti feeyitee dubbiin tun ammoo yoo dhugaa ta'uu baatullee yoo ta'e
maqaballeessidha yookaan immoo dhiibbaa waan biraas irratti oofuu taate beektaa wanni kanaatu ni gara booda irratti illee miidhaa addallee sirra fiduu danda'a. Wanni kanaatu maqaballeessii hin taatu. Calama jedhanii waan ati hin goone takka abalutu godhee yookaan waan kana badhaasatu godhee mucaa kana itti dhaqeetii nurraa itti himii nuti. Namni sun ayitiin gadi sirratti bilbilallee jalaa kaasuuti itti natti fakkaate malee silaa jedhanii yeroo dura isa gaafanne jennee irratti bilbilee eega wanta kana godhe booda bilbila nu jalaa kaasuuti deejan. Yeroo takka irratti dawwallee aboo mucaan saniifi miti mashkoola dalagarra waan jiruuf isin jalaa kaasuu dideen jeen. Bilbila yaa kana dawwalame antas engatas bilbila yaa nama na dawwalas nim nama wajjaa yeroo na qabetti yeroo na pinjala qabetti nama wajjaa se guutu guututti beeka namuu nama wajjaa soone wajjaa itti deemne jechuudha. Nagoma wajjaa soone malee deemne aji bukan nama kamera duba kaisa to kana de makana balles duba bilbilani wajjaa softe miti barbado amma bilbilani wajjaa softe osoo ta'ini amma namni bilbilani wajjaa softe hiriyootuma kan keetii fi namootuma wajji taphatumi kana miti bar amma namni kuni nama hiriyaa kan keetii bar amma namni kun duraan bilbila wajji haasoitan osoo wajji haasoitaniiti inni amma kaleessa waan kanati irratti gootee boodan irra deebi'ee inni si dawwalaan ati bilbila jalaa kaasuu ditte ati jalaa kaasuu dinnaani ani ganama dhufee natti himate aboo akkana kanaa naan jedhan yeroo sanitti amanuun dadhabe dhugallee natti fakkaatu dite jennaanin boo khalaas ofirraan dhiisee san booda na biraa deemeti gara galgalatti kanaa bilbilee gala galgalatti na gaafate amma irra deebi'ee natti hime nama lama saahiba isaa dabalatee jechuudha. namni wajjaa soosiritti Abrahaam Jamaalii fi Tuuji siyoota malee namni wajjaa sun eenyu biraa tuujillee kaleessa naan dawwalle eeggadda dhibbi kana dawwalee wajji haasofne eeggadda moo kana guyyaa lama dura kana fakkaata I think yaadadhu. Ayyaa. Abrahaam edelle wajji haasofne nagomaan haasofne. Nagumaan si bilbilanii si biraa deemanii wanni isaan sitti himan hin jiru Abrahaamii fi Tuujillee waan isaan siin tuqan hin jiru tokkollee. Wallaahi tokkollee naan hin tuqne garuu boodii sumaa naan hin tuqne. Waan takkamu. Badoo beekte ammallee waan tokko wanni amma laala wanni tokko barate amma kafeefuu qabdu. Wanni tokko ati amma kafeefuu qabdu. Awoomina dhaggeeffatu. Laale wanni tokko kafeefuu qabdu ati amma narraa dhaggeeffadhu. Namni gaafati yoo waa jalaa balleessiti yookaan immoo yoo kasitti aaru ta'e akka waan sanatti irratti hin beeyneef caljeesi hojii haasa'uu danda'a sii galee. Yeroo saniif caljeesi biraa si hojii haasaniituma deebi'anii si bilbilaan ati kaasuu didde sii galee. Aboo gurbaan kunii uumama sadiif nu jalaa kaasuu didee hajuutu namatti dhaga'ama. Ani immoo lamaffaan haa dabalanii natti waa'ee kanaa hojii dubbannaan ni dhaasaa waan akkanaa hin dalagu hin godhuu. Yoo ka godhuu ta'e mee ani sumarraa gaafadhee dhaqee gaafadheetiin deebi'ee isinitti himaa hajuun isaa irraa oofee sillee akka isaan sirratti hin bilbille godhe amma reefuun tanaa irratti bilbilaa jedhanii isaan dubbannaan lakkiin jeen bilbilan akalaasi mucaan edaa osin jalaa kaasuu dide amma nama dhaqee gaafataan jeen. Yaa ati ammaan kana ijoollee nama wajjaasoo gudduu nama nagaumaa wajjaasoo qofallee taphallee baddaayyaana hamdu waliin hin jennu. Ayyaa. Walduu wallee waa waliin hin jennu. Akkasitti ati amma firaanki na godhuu jirta moo? Badoo wallaahi firaanki waan naan si godhuu hin jirtu. Firaanki na godhuu. Ana dhaggeeffadhu boo firaanki godhee adeesi qiliintoos hin geessoni wallaahi na dhaggeeffadhu. Ani firaanki wanni jedhamus na birallee hin jiru kan takka namallee godhes hin beeku na dhaggeeffadhu dhugaa rabbii sitti himan yoo dhugaa walirraa fudhatuu taate jechuudha. Wallaahi hin beeki maqaa rabbii. Wallaahi jechuun taatu beekama. Namni wallaahi waan kijibata qarqu wallaahi taatuma guyyaa sitti soomanu qaba akka shari'aatti. Kanaafi anama barbaade amma waan ati yaadu jirtu waan biraa kan asitti dhufe waan biraa tayyib duuba waan kana namni akkamitti walirraa fudhate yookaan immoo akkamitti waan takka furmaata kaa'uun akkamitti danda'a amma kan asitti himu jiru amanuuti isaan jalaa bilbila kaasuuti tayyib. Na dhaggeeffadhuure yooni fi namni waan anjifatti nama akkana baluttu akkana waan akkana nu godhe badhaasanii jaanii sitti mata yoo kataa isaati. Unoo sanuma wanni asitti dhufee badhaasa amma ani yoo si wajji haasoo barbaade haasoo kanuma nagaa wajji haasoo hin hafe akkuma duraa wajji haasoo hinee wajji kofallee taphannutti.
Ayyee eenyutu akkana nu godhe jaanii sitti himata. Ana sitti himata. dhaggeeffatu nama hiriyaati kaleessa wajjin haasoyitee biraa deemtetu badhaasa waan irraa fuudheti nu deebisuu didee boodarra na kaadee jedha. Samitti sindee deema waan takka waan namarraa fuudhee ilma qabu. Inni kakattaa tu. Wallahi billah waan takka waan nan kakadha wallahi tana amantummaan qaba. Amantummaan qaba waan takka fuudheen beeku namarraa. Maalani namaatis nan jiru. Wanni namaatis takkitti. Bar maallaqaa miti la maallaqaa miti akka waan akkana fakkaatti maallaqa natti hin fakkaatu. Maali duuba wanni biraa? Nama wal bira dhuftanii badhaasa akka qaama wal bira dhuftan jechuudha. Malee maallaqa nama asirraa fagoo jiru akkamitti wal agarta? Eenyu qaaman